Ashama akkam jirtu hordoftoonni fi jaalatamtoonni miidiyaa Orgiitaa Waydoo marti keessan akkam jirtan akkam yoo nageessan akkam turtan guyyaa har'aas wanta addaa siniif qabannee dhufnee jira. Kanaaf hundumti keessan akkuma beekamu viidiyoo kana share godhaa akkasumas immoo warri asitti haara dhuftanii guyyaa haara dhuftan miseensa nuftaa subscribe godhaa siniin jenna. Egaa guyyaa har'aas akkuma cover page irra argitan wanta addaa qabannee dhufne. Isa dura garuu ati mana koo nagaa sinaa gaafattu. Tinaafuuf. Nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii Orgiitaa Waydootuuf nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii nunis nagaa keenya dhagalaata Waaqayyoo. Eshi dhugumatti eebbifame. Egaa guyyaa har'aa wanta addaa qabannee dhufne innis maalidha? Jaalala keessatti mudannoo maaltu nu mudate kan jedhu guyyaa har'aa siniif ibsina jechuudha. Akkasuma warroonni biyya alaas keessas teessanii jaalala eegaltan akkamittiin immoo mudannoo kana yookaas immoo qorumsa kana darbuu dandeessan kan jedhus asumaan gorsa laanna jechuudha. Kanaafuu hundumti keessanii viidiyoo kana aga xumuraa dhaggeeffadhaa. Yaada ajaa'ibatu jira, mudannoo ajaa'ibatu jira jechuudha. Kanaaf hundumti keessanii yoo aga xumuraa nu hordofaa isiniin jenna. Jalqaba irratti jaalala keessatti wanti nu mudate maalidha? Jalqaba irratti. Jalqaba keessatti qorumsa hedduu qaba jaalalli akkuma beekamu garuu immoo jalqaba irratti kan nu mudate lolaadha jechuudha. Wallabbii jechuudha. Yeroo meeqa lolla nuti? Jaalala amma fakkeenyaa fi jaalala eegalleen booda waggoota 3 ture. Isaan keessatti garuu osoo asin ga'een dura yeroo meeqa lollu biyaansi? Yaadadhu kan. Baay'eedhaan. Ani yeroo 2-3 nan yaadadha sana boodas kan jiru taa'ee. Yaa kanaafuu waldhabbii qabna jechuudha jalqaba irratti nuti ture waldhabbii garaagaraati jechuudha. Inna isa sana immoo akkamittiin darbine kan jedhudha jalqaba irratti. Dhugaa dubbachuu fi jaalala keessatti namni walitti dhufeenya qabu tokko biyaansi obsaa ta'uu qaba. Tokko immoo yaaduu dubbatu rakkoon qabu tokko garuu obsuu fi qabnu ture. Lachuu obsaa yaa kana jechuudha amma ani baay'een obsa baay'ee. Amma akkasuma osoo hin taane namni akkasii jiraachuu qaba jechuu kooti amma fakkeenyaaf waldhabbii yeroo jiru sanatti tasgabbaa'ee obsee namni zuuma jedhee arrabsamus yookaas immoo yaada garaagaraa dhiyaatuufis zuuma jedhee cal jedhee kan dhaggeeffatu jiraachuu qabu. Mintire dhugaa qamaallii fi sana boodadha akkanii wanti maaliif akkasitti jedhanii yaada jaalalaatiin hubachiisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu waldhabbiin yoo jiraate maal gochuutu jiraadha jalqaba. Fakkeenyaaf jaalala keessatti waldhabbiin jiraachuu danda'a jiraadha dhugaa waaqa. Maaliif sijjammar jaalala dhugaa keessatti waldhabbiin dha'a. Miknaatum waaqayyoon kan jaalatu qora gati ta'eef jaalattoonni lamaan dhugaa tiriilii wal jaalatu taanaan qorumsa baay'ee keessa darbuu danda'u jechuudha. Kanaaf qorumsa sana akkamittiin darbuu dandeenya amma kan dubbachaa jirru miti haala kamiin darbuu dandeenya qorumsa sana? Jalqaba akkuma tukaastee obsa qabaachuun dirqama ta'a. Lammaffaan immoo hunda kan dursu kadhannaadha. Kadhannaa waaqayyootti bu'uu kadhannaa gochuun yeroo hunda ta'uu qaba jechuudha. Waaqayyootti bu'uu qabna jechuudha. Waaqayyootti yoo boonyee deebii arganna waaqayyoodha. Nama san garaan asisuu danda'a. Yaada jiibsiisuu danda'a. Waan garagaraati jechuudha. Kanaafuu dursa kan gochuu qabnu maalidha? Gara waaqayyootti bu'uu qabna jechuudha. Jireenya kamiifiyyuu kadhannaan dursu. Inni dhugaadha. Garuu immoo namni amma waggaa wal lolee jiraate jaalala keessatti walitti bu'uun keessatti wanti gochuu qabu tokkoffaa maal goona kadhannaa gochuu qabna jechuudha miti. Lammaffaan immoo obsa qabaachuu qabaadha. Yaa obsa akkamittiin qabaa yoo jette amma fakkeenyaaf namni tokko haariidhaan wal loluu dandeessi yoo lolu. Yoo baay'ee wal lolles. Amma fakkeenyaaf haariidhaan torbii lama waliin onnee turre waliin dubbisiin jechuudha. Yaadatame waldhabbii sun amma tokko wal jalaa jechuu danda'u baate gara addaan bittinnaa'utti deema jechuudha si gala. Kanaafuu tokkoon mararuu qaba. Deebi'ees immoo ararfachuu qaba jechuudha. Ammallee akkasii qabaachuu qabna. Dafnee laphee dhiifama. Waan tokko balleessine dafnee dhiifama walii gochuu qabna jechuudha. Miti? Kanaafuu laphee dhiifamaa qabaachuu qabdu jechuudha obboleewwan keenya jalqaba irratti jechuudha. Laphee dhiifama godhuuf nama tokkoof jechuudha. Garuu immoo irra deddeebi'ee namni sun hin balleesse yoo ta'e badii zuuma jedhee baduun balleesse yoo ta'e garuu
Kana maal gochuu qabna ree? Kadhannaa itti godhuu qabna. Malee furmaan hin jiru jechuudha nama kanaaf. Sigalee ammas yoo balleesse ammas dhiifama ammas balleesse dhiifama yoo jedhe nama kanaaf waaqayyoon kadhachuudha. Furmaan isaa jechuudha. Malee tokko hin jiru. Amma nu keessatti torbee lamaaf kan nu ol nu dubbisiisne maal jedhame? Inni nuti maal jedhame? Jechuun masana natti hime. Torbee lamaaf ol dhabne turre yeroo tokko. Kanaaf inni sumte maal jedhama? Maaliif ta'e? Marah tumti gadi fudhee. Iccitii dhadhatu madaqsi ta'e. Okay, rakkoon qabu ishii. Akkamittiin immoo araarfamu? Torbee lamaan booda. Isas maafannisa. Yaa, anuma ta'uma laphee deebiidhaan araarfachuutti ka'e. Miti maaliif dhaggeeffatu qaba? Laal, amma sin jedheera tokko laphee dhiifama qabaachuu qaba. Lammaffaa immoo obsuu qaba. Irra darbuu qaba wantoonni sin jedheera. Kanaaf darbinee dafnee olitti araaramnee mire. Immoo kana keessatti misgaanaa namaas dhoksuun gaarii miti. Namoonni nu araarsan namoonni lama jiru nu gidduu. Namoonni gidduu seenan hin jiru. Namni seenuu jira yeroo torban namaa. Nama okkisiisisne garuu wanti gorsuu qabu nama of keessasisuu qabu nama. Namni tokkollee waa'ee namaa keessan dubbatina. Waa'ee keessanis namatti seesina. Dhugaa waaqa sin jira. Hin barbaachisu si galee yaad. Amma fakkeenyaaf yaadni ati yaadduu fi yaadni namni sun yaadu garaagara ta'uu danda'a. Akkasuma immoo gaaffiin inni siif dhiyeessu gaaffii dogongora ta'uu danda'a. Ati akkana ta'e maaf akkas taata akkas ta'e hoggaa sin jedhu namni tarii karaa dogongoraatti si oofuu danda'a. Nama kanaaf yaada isaa sana fudhachuu fuudhuu gongumaa fuudhuu dhiisuu osoo hin taane fudhattee kamtu na hawwatta kamtu na baasa jettee ilaaltee si galee balaansii gooteeti kan fudhatte malee hundumaa fudhatte taa'anii immoo kufaatii hamaatti kufta jechuudha. Kanaaf wanti gochuu qabnu jalqaba irratti yaada namaa seessisuu hin qabnu jechuudha. Lammaffaa irratti immoo ofuma keenya dafnee waliin araarfachuu qabna jechuudha. Ofuma keenya laphee dhiifama ofii olii goone dafnee walii keenya araarfamuu qabna jechuudha. Miti akkas yoo ta'edha malee adda bu'aadhaan jaalala lama fakkeenyaaf baay'ee jaalala sababaan fakkeenyaaf sababa dhiyeessitee gargar fagaachuurra sababa dhiyeessitee walitti dhiyaachuu waan sin jeessi galee miti. Kanaafuu ati yeroo sana mee sababaan dhiyeessitee narraa fagaachaa turte moo sababa dhiyeessitee natti dhiyaachaa turte? Kana mee ibsuus qabdammoo si jenna. Kanarratti dhugaa dubbachuu fi jalqaba kan dubbii kaasee saadha. Yeroo lollee torban lama waliin onnutti kan jalqaba kan dubbii kaasee saadha. Ani immoo sababa qabaadhee irraa fagaadhee sababa godhadhee irraa fagaadheen ture jechuudha. Akkasii immoo yaadota garaagaraa kaasee ofuma isaatii dhufnaan dhiifama wal gaafannee waliin haasofnee jechuudha. Ofuma kiyyaan dhufee jiru. Kanaafuu wanti beeku qabdanii namni balleesse dhufeetuma dhiifama gaafachuu qaba jechuudha. Nama jalqaba dubbii kaasetu dubbii sana sirreeffata jechuudha. Kanaaf namni akkas gochuu qabaadha. Yaanni qalqidha. Miti? Innaa hundumti keessan akkas gochuu qabdudha. Keessattuu warroonni biyya alaa fi biyya keessaa akka keenyatti turtanii. Yeroo dhiifama gaafachuu qaba garuu. Lachuu yeroo lachuuyyuu. Ati amma waan ati balleessitee dhuftee dhiifama na gaafatte si galee odoo namni balleessee dhuftee dhiifama si gaafatte. Kanaafuu lamaan jarri lamaanuu wal gaafachuu qabu jechuudha. As keessatti amma fakkeenyaaf jarri lamaanuu kan balleesse sun gaafachuu qabaadha gabaabumatti. Inni akkasittis ta'e garuu amma fakkeenyaaf shamarran yeroo baay'ee jaalala dhugaa namaan dhiyeessanii jaalala sobaati jedhu. Kunoo dhugaadha. Fakkeenyaaf nu biratti shakkaan ture maaliif shamarran amaniin jedhama. Akka jechaatti jechuudha yoo dhugaa ta'e isaanii sobaanis attaalladuu danda'u wanta garaagaraatu jira jedhama. Kanaafuu akkamiin amma fakkeenyaaf jaalala dhugummaa kana akkamittiin argachuu danda'an tokko. Akkamittiin amma fakkeenyaaf hiriyaa eegalu anis hiriyaa eegalee sanatti jaalalli hiriyaan sun dhuguma na jaalata kan jedhu akkamittiin baruu danda'a. Isaaniifis ibsa. Ani amma ogummaa shamarran baay'eeti beekamaadha. Dirqama. Maaliif ijoolleen shamarranii keessumaa sirriitti beeku waa'ee dhiira jaalala dhugaa qabuu fi kan sobaa qabu. Maaliif sababa biraa garaagaraa
sababa garagaraa uumanii dhugaa akka jaalatuu fi akka saba jaalatu salphaatti adda baafachuun hin danda'amu. Ani yeroo dheeraa amma sifattaniin ture akka manni kana jaalattuu fi barumsa dhiyeessitee turte akka na jaalanne anaaf barumsa dhiyeessitee turte darbee yaa dabarte kaa'e darbee taanaan waan ogummaa qabu waan akkanaa turte jechuu barbaadeen. Ogummaan sun maalidha? Ishee godhime. Isaan hin beeku. Iccitii kana bee warroon yeroo tasaa dhaga'ani. Kanniiraan barbaachisa. Yaa dhaga'ani iccitii keessan kan akkamittiin akkanuma qoruu dandeessan. Akka qoramtee barumsa kee darbarteerta. Darbeera dhugaa. Kanaafuu qorumsi jira jechuudha warroota dhiirotarraa. Isaan akkatattiin argatan. Jaalala dhugaa ta'uusaa akkamittiin akka beekan hin qaban. Garuu immoo shamarran tokko tokkos immoo hin jiru. Dhugaa dubbachuuf. Innis immoo akkasumatti deessee shamarran sobaan wanni isheedhaan jiru. Siraachis danda'uu dhiisu. Jiru malee. Jiru akkuma dhiira jenne kanas shamarranis jiru. Isaan sanarraas immoo sirriitti of eeggachuun barbaachisa jechuudha. Dhiirri tokko amma shamarra dhuguma dhugaa na jalatti kan jedhu beekuu danda'anis akkuma amma shamarran siltii qabdan kan dhiirris beekuu danda'a jechuudha. Waa baay'eedha. Waa baay'eedhaan madaaluu danda'a. Keessattiyyuu kan dhiira caalolu. Ta'uu danda'a beekama. Sanaafiyyuu lamaan keenya qorumsaaf yoo dhufamnerreen qorumsi yoo nutti dhufeerree namni kun nu qoruuf jedhaati. Sirrittiin cimaa dhaabbadhaa yoo qoramtanirreen qorumsa sana immoo darbaadha akka kiyyaatti. Akka ani darbe kanatti immoo sinis qorumsa sana darbaadha obboleewwan keenya. Qorumsa baay'eetu jira waan ta'eef walitti bu'iinsi baay'ee jira waan ta'eef qorumsi baay'ee dhugaa kan isin jira. Kanaafuu qorumsa sana hundaayyuu immoo darbitanii jaalalli baay'ee amma du'aatti. Dhugaa nama jaalatu amma du'aatti amma lubbuu lafa kanarra darbuttiidha. Kan deemamu jaalalli dhugaa sabni ta'e. Garuu immoo jaalalli sobaa akkasuma guyyaadhaaf yookaan immoo torbeef ta'uu danda'a. Yookaan amma waa argatanitti ta'uu danda'a. Beekamu ta'uu danda'a. Kanaafuu dhugaa ta'uu isaa adda baasa jechuumaaf gabaabumatti nu muudame baay'eetu nu mudate. Garuu immoo hunda haasawuun iccitii hunda baasuun hin barbaachisu jettan. Immoo barbaachisa ta'uuf waa tokko jedhanii. Barbaachisuun baay'eedha waan ta'eef baay'ee akka ta'e akka qorumsa jiru hubachiisnan gaadha. Qorumsa sana immoo akkamiin akka darban beeknan hin barbaachisu jechuudha. Hin gaa jechuudha. Guyyaattaan immoo babal'isnee maal irratti akka ta'ee fi eessatti akka ta'e hundumayyuu haasa'uu dandeenya. Eessatti akka ta'e ni haasa'u. Rakkoon gahu. Darbeera waan ta'eef barnoota ta'a. Kun amma kan gochaa jiru barumsadhaaf. Fakkeenyaaf ijoolleen biyya alaaf biyya keessaa yoo walitti dhufeenya uumanii akkamittiin akka darbuu danda'anidha. Nusanuu waliin beekne turre qaamaan waliin argine turre. Amma garuu wal barreen. Amma wal barree tokko taane kanaafuu kun sirriitti barbaachisaa jechuudha laallisii gala. Kanaafuu baay'ee barbaachisaadha. Obboleewwan keenya hundumti keessan warroonni nu hordofaa turtanii ammas warroonni nu hordofaa jirtanii jaalatamtoonni hojii tawaayiduu marti keessan viidiyoo kana dhugaan isiniin jedha. Yeroo darbee caalaa har'amee waa tokko sitti maqaa. Mee maal takkuma kudhan hoggaa nu galchan warri hordoftoonni keenya kun. Egaa hordoftoota keenya warreen nu jaalattan akkasuma hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaan 10,000 miti isaa wal sinirraa eegna garuu ammaaf 10,000 akka nu galchitan jaalalaa fi kabajaan keenya. Keekii murree sin kabajna laala sitti keekii murree sin ergina jechuudha koomentina. Kanaafuu miidiyaa kanaafuu hundumti keessan koppii sheer godhaati akkasumas immoo sabiskiraayib godhaati 10,000. 10,000 nu galcha yeroo dhiyootti sin jenna dhugaa. Hundi keessanuu warra. Namni guyyaa tokkotti iyyuu maali guyyaa tokkotti ko namni 10,000 hin gala. Sirriitti malee. Sabiskiraayib kun kudhan biyya keenyatti sanuma baay'ee tokko dhugaa hoga. Kanaaf nu galchatti yaada keenya barumsa siniif ta'u wanta barumsa siniif ta'u faarfannaa garaagaraa akkasumas immoo barumsa garaagaraa barumsa mana amantaatiin ilaallate sirriittiin waliin dabarsina waan ta'eef kanaaf hundumti keessaniyyuu irra deddeebiidhaan sin gaafannaa salachaa sheer nu godhaa siniin jenna. 10,000 gallee immoo walumaan kabajna jechuudha hordoftoota keenya waaqayyoon nu gargaara. Waaqayyoon nu gargaaru isinis immoo nu jajjabeessaa aamdee nuuf ta'a yoo isin nu jajjabeessitan immoo nuti waan haaraa qabannee isiniif dhiyaanna jechuudha. Egaa eebbifamaadha waaqayyo gooftaan hunduma keenya nu gargaaru. Ishii dhugumatti eebbifamaa isinillee waaqayyoon isin eebbisu amma dhumaatti kan nu hordofaa jirtanii hundumti keessan waaqayyoon isin eebbisu eebbifamaa nagaan nuuf tura.